السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم في يا خسن جرتني سنين جتا ولد بلا جردا وتدخل قال في قاري أكلها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو بغيرات تنورلو تتغني الحمد لله رب العالمين. أسين نوجي النجو بكر نونجو ولي سما بيغا سما بيكا ويان غيا دغا أبو كاميرا تمولرن ما نغا مالتا كانوا نوتو تشيغا غيان غيا دينو ني اغرامي وجينو جاني مريفا أكسي أرى منا مرتي كرت منا مرتي أديره ديانه جرا أرى مرتي سو أدي وانا مرتي كراجتو منا مرتي أدي دبو ولد أدي أبو أوس أدي ولد تيم أدي ولد تيم أدي ولد تيم مالك كراجي بار خيستي خيسي بار بادرا بكرو كراجي بري يعني خلاص أبغى ميجورا نوزيزورا على سايه منا مرتي أدي رجرار كلمة كوتا دچاسي بيمساد أورجي في أبدي التمرتي سراف توك لا مسدي إيرتي أكاسي جتورا شني مني قلتنا مني يجان إيسين جتون ورا كاسيتي ورا قرتي وان غوري بالله عليك لو سمعتي قلتنا نمي ورا جوسالي مي أني وان تك وان قرتي أرى شيء والله شيء ما يسبي غنيمتي شيء ما بيرزاني مي كوي أصود بيتي تندي ورا درا تبسا مي هاسور جيدا تكورا فديتين هدونا قرمي gana akka ati ijoollee teetii fi maatii tee guutuu hin beekneen suqudhaa jetti. Taa akkanaa jee. Ta lammaffaadha abdiidha. Abdiin anaa fi urjiin hariiroo takka illee walitti hin qabnu jee laama naa jeeti. Ati na galaa ta'uu hin dandeenye. Ta sadaffaadha. Baroon galmeessa jira. Urjii dachaasii mana kana fidee jee mee wooma sadeen kana dachaasii ifa naa godhi. Daawwattoota illee ifa godhi. Ilmaa magara dachaasii deemee. Dachaasii fidee amma. hariiroon fakkeenyaaf agartee hariiroo siifisii gidduu jirtudha san haasoo qashatti deemname hangamu dura ayyee badaboo itti naaf bakkaan dubbii raasee raanfatiniti laakiin urjii abdiin mana kana fidu abdiin mana kana fidu addunyaatu beeka aanaa miti an harka isaan qabaan son keessa keefani urjii beektasee takka argeen beeku online irratti argee takka naaf isin qaama waliin agarree aliyoo Cucung guys, mana kita dapat tahu, mana kita dapat jadi, haye. Mana kia abdi fide agarre, kasih Isman sunu sibai itu koi. Mana itu boleh sana baik. Prank kita angkat serat deragan sini. Wallahi abdi cuma lihat ini. Abdi uji orang itu mau sandro orang tadi baik ni. Wallahi baik. Bilbil amal kuat tadi. Sekian man bilbil amal, nama baik ni bilbil isafu. Harap bin kun seraga. Wallahi wallah. Aywa, hayo fadme. Ton. Haye. Audhu billah. Kasih ani kadachas mana kana fidu dachas awalan isi umbeku narge umbeku online rati mbek aku makai sangat online rati anu fi online misalnya ratu umbeku so wallahi wa qasam billah online misalnya ratu umbeku dawato tu video lesi na ergerbo furra fagesi yani tamam mush si beku ni si aye kijiba kofot dereni kofiya tikani lubut tegani abot tu tidur ini mana sore tikani kan mudi mau kan orang Alba pakai sini numan tu pernah mereka kali tadi alba pakai sini agar obi jadi beta aye iman tu pernah mereka bar mudi mah kan abdi tiba beran amba deng kedan tiba di wallahi agar mudi mah kejibu hayya kau bar agar tes ahai singgah kadi mau kan kejibu jurani me asitti amantana arrabun haasa waaso na ngetti mataan kudis ne nyaada anguya kana kana be kadu waay dundu badasi sirumatti nama dugurgo namatti ma khafayda nuta abdi duranu simbe gade chumbar barati usman simbe khabar yaw lal ati warte khanmudu fi fakata ana mar gwadu boccu urji wa garte miti wasi khantu wa jumasi bitu angambe khana la ittifaq khaysan allah alam imbe khon rabbi khalika beqa ma rata ko digal tan ما نتلا دين ما alim be ba مرة وليقال alim be dan miti yo wa garte ka benya kasilen kabdu ga durate abdiratu gare jarate harisas gurate dima beite دوراني amma mo akdin harisa urji to ura أنا شباب ديكي والله harisa urji to ura أنا topi tumura jira gamas be urji urji wali malate zani khalas alkani guya urji la deme gura baka kana ni urji wara gale lalle nam to ko goy jana kadde mu dala ta kada ko goy simbro ko te gale lalami abdin jala deme goy kana de kana siguro dem kilma daga harisa urji to ura murte iste jirta angaru mala kase kana tembe ko mal nakasi tu tembe ko par gab din gafali to ka jende genne amma zara to mana gote be ko je
أما ديفيديا أرجيف ما منا كنا فيديو كوي أسبوع ويني مو فيديو ما أسمه ويني مو فيديو ما أرجيف ما منا فيديو دي أنا ديوان قودين بيخو وجد شو دم تقدر بكرة كابانا تام بكرة بكرة ولا والله بودا رقبتك أبدين بودا قرارنا كونكو با هنگا فايدة مرتو سالات دوتي لبايت رومون أبدي سيما ستانا يتفوفي نمنون تلو فيا كم يا غورا كمنا وانا نجلا كيسير واي يو لبون جراتشو فيدا نانجي يو لبون جراتشو فيدا وان تسنجن نبيتشا كل نانجر بو فيديو تكرجل يو أكستو باتي يو نابي أورجينجي بربرة دامتي مخو دو خالص إنكاين أتلي نوجي دامن دولا وان تسنجن نقولي يو لبون جراتشو فيدا كنا سيقول إبسا أورجي جدا يتفون هذا إبسا أنا في أورجي ولي قلان إبسا متي شني إبسا قوتو لا برا أنا بمسنس نجي لا ولا قوة أورجي لنا حاسو يسي خندا قشتي وني سنجتي ما جتي سيدني غنادان ilmaan isaatii fi maatii isaa hunda akka inni wallaalu godhaate baba yoo qonna bira hooqo dhis haa taphattu dhis taphattu yee dhis amma haa taphattu bira haa taphattu lafa kaa irraa gadamti waan sin jedhu dhugaa rabbii anamma yoo dhugaa ka dubbannu ta'e dhuguma dubbannaa wakii jimni hafee jira yoo dhugaa ka dubbannu ta'e naafi urjiin nama ol beekullee miti nama olis deemullee miti yoo dhugaa fedha kunoo kan maami okkisumaa dubbi sabu'aati abbaa ilmaaniiti mubaarik nama olirraa deemullee miti nama mucaa waggaa kudhanii qaba mubaarik waggaa sagilan fitu jira amma sagal tamaama nama inni tamaam ani dardaran qaba ilma kiyyaafuu kaadhimaa laalu jirtu kaadhimaa laalu jira mushaan immaa isii barbaaduu dhiisi sirna geeffadhu takka jedhe lammaffaa haati manaati gowwaa miti kakkan lafaa kaateetuma bultii abbaan fedhe oofee dadhabe diiguu hin diigamtu inshaallah abdi rabbi takka jedhe aywa kan biraa immoo namni ani urjii jaalachuu haati manaati yaani ala teessee yaani diin harka teessee ani asiin jaalala mattalu ara a'uuzu billahi minash shaitaani rajiim kun nama waddaa kana waan kiyyaallee miti hojii kiyyaallee miti takka kanumatti nama waddaa jechuuf hin jedhe dhugaan jirtus tana akkuma jenne kijiba giddiidhaan abdii wajjinis wanni wal mari'anne wanni haasofne takka hin jiru waa'een urjii hin beeku waan hin beekne nama hin beekne akkanuma qilleensarraa fuudhee irraa himadha kuni kijiba mataa akkasiin malaaxisteetuma akkasi irraa haaddee akkuma abdiseenitti irraa haaddeetuma jal'ifteetuma nyaarallee irraa haaddee arraballee akkana irraa walawwaltee jechuun haala dhaabi dhabdi kun sirraan fakkaatu dhaamsa viidiyoo dhiyoo tana kaleemmoo nengadda gadhiis takka keessatti abdii waa hedduu waliin dabarsinee jirra waa hedduullee walii irra dabarree jirra waa hedduullee sii dhiiseen jira amma garagalii bishaan ol yaa'aa jette Oromoon anaatu si balleesseeti badii tiyyana himattaa ani maal si balleesse yaa nagaan waan naf gooti san irra sii dabruun yoo badii taate kala sii irra dabruu sin jedha akkamitti kilmaa dhagaa eegaa sii irra dabruun badii taate kala sakka badii siin taare irra sii dabruuti kootu qoy ibsa baraka nuti aadaa qabna akka aadaa ta'es akka shari'aattis namni kun si jaaladhe obboleessa kiyyaal bara urjiitti maal bina raan dhageessu malee bilbila na ilaan kaastu an bilbila siitu namarraa hin fudhee si jaaladhe obboleessa kiyya dhugaadhaatiin kun bultii qabdaa ilmaan qabdaati jaartii lama faana godhachuu dandeessaa hin aadaa ilmoo namaati beeksa tabii tamana jirtu gabbaasisiiti anaan mana kana ol seenan fonkolcha gartee miti fonkolcha raawwachuu jaartun jaartii namarra fonkolcha raawwachuu jaamti bartun raqaani dhaqa dhageenye shari'aan hangaa furutta ayyamti dhugaadha hangaa furutta ayyamti yoo sii taate sanu yoo sii taate kanaa sii ta'u baannaa duuduu kuna dhukkubaayeeti ijee jaan gurbaan jirtu hangaa baqan saniifuu laal ansirraa hin gabaabsaa yoo jaalala isaa qabaatte gaafuma na jaalattu miskiinummaa kiyyan dagatini
gaafa nama jaalatu uuma namni qabu sanii wajjin nama jaaladhu. Laa galatoom. Raappu sanii isaanii fixadha. Namni baryoo namni dhuguma sanii nama si jaalatu. Namni jireenya keetiif yaadu. Namni jireenya keetiif yaadu. Taalima. Eessi. Dhiisiti. Yalla hawwi deemta baddu. Yalla matiya. Yalla baay. Baay baay. Ayee. Namni jireenya keetiif yaadu namni si jaalatu tokko. Gizuma hamtuu si yaaduun qabu. Gizuma siif maatii kee addaan baasuudhaaf yaaduun qabu. Sammuu akkasiillee qabu bara. Ni jaalatama nama tokko. Nama jaalatu keeffatti waan akkanaatti yaadaa'u. Tun jaalala osoo hin ta'in jaalala fakkeessiteeti gartee miti. Jireenya kee balleessuudha malee kuni. Fakkeessuudha. Amma na jaalachuu ta'e dhugaa rabbii galatoom na jaalachuu keetiif yoo jaalalaaf ta'e galatoom na jaalachuu keetiif garuu wanni siidhaamu an jaalalaaf nama sii ta'u miti. Dirra kee ilaalladha. Jaalalaaf hin taatu. Amma fakkeenyaaf tiraatechaas illee itti dhugaadha. Maaliif jennaani? Dachaas illee itti xiqqishu sirraa fudhatama ni qabdi. Bara maaliif wanni hin jiru abbaa bu'uu namni dhiise. La'ee isuma immoo laaftuma tiijallee hin jawwutiiti. Rabbi maal godha? Naqqabaa mitaaniiti. Haa tana gartee ta mukamiti itti gartee tarabbi gara mukamiti itti maaluma irraa godha. Ta Abdulqaadir gara maal eegee michiree gallakkisi. Muciyyoon saatalaayiti mucaayilaa taatee miti asii samii keessa gisee gallakkisa akkuma samii keessa deemaaltu. Laalaa naaf hin taatu ibsa baranne dhugbarga hara kiyyan gorin gaan beekaatiin sin jaa hojii teenya laalan an jechuun ni beeytaa migala an halaalumatti tamam gaafa na harkatti gartee miti akka feete na godhi gaafa na harkatti gaafa rabbi harki kiyya si buuse yoo gartee manaamaan illee taate akka feete na godhi silaawu zaayiraa waliin garuun hin beekaati tamam saniifuu nama tokko nama bultii qabu nama abbaa ilmaa abbaa dardaraa silaawu yeroo ammaa kana akhiru zamaan jiraati nama gartee miti amma nama akka kiyyaa kanatti dachaasan maaliif nagaalachuu isanii beektaati waan inni qabu beeknaa jaanii bara hanga ammaan tanaa kan hin fuudhin wani caljee deemuuf isin amma fuutanii isin agartanii bire barsiifachuu isin barbaadde namni nuti yoo dhalaa namni yoo fuuneesi ganaa waa hedduu nu barsiifachuu feeti uummanni jechuun ganaa kitaaba nu qonnanii kitaaba dubbisuu feena eeggadhu saniifi isin warri gartee kitaabas duraan dubbisee qabu kuni haafizoo taa'ee amma isin haafizoo waan hundaati. Xaaxaan qabachuu. Xaaxa barra bilchoodhaa bareechisa. Jaalalaaf xaaxaan qabu. Jaalalaaf kennu malee. Haal kennu fudhachuu ni beektan jechuudha waa itti gaarisin. Amma nuti ganaa dheedhiidhaaf. Isinlee rabbaa barsiisu jenna. Kennu sin beeknu dheedhiidhaaf fudhachuu sin beeknu bire. Bargaa lubbuun bilbilaa waan gartee jaalala waan nama barsiistu bara. Ala sammaatillee naafin itti jaalatamu kee kana. Hinaafutti miraa bar maaliif jennaani tarta akka gartee miti magaalaa kana walakkaan sirreessa haasawaa. Tumma sarati. Akkuma abdiin himisanii. Ani kan jedhu dhugaa rabbii si hedin godhi. Baraan shaarukaan Oromoo taate yeroo jaa. Kanaas kennaadhaan argaa jaalata. Alhamdulillah rabbi bagari jaalata yaa wallahi. Wallahi bagari yaa akkasii na jaalata rabbi na jaalata. Oromoo waan jette nageenye. Sheenyoon doobbaa jalaan bishaan dhugaa jaan. Sheenyoon doobbaa jalaan bishaan dhugaa jaan. Kagaafa qabu gartee kagaafa qabne jalaan suuta dhokotee bishaan dhugaa jaan. Akkoo rimtoon doon. Ululluun baajii jalaan bishaan dhugaa. Akkasuma. Saniifoo anillee gartee ibsaan didee dhugaa takka takka gizee ibsaan didee gartee miti. An sossobeetumaan akkana tasgabbeessutti gartee miti. Nabirallee dhufuun ooltuti. Ani kan misin tasgabbeessu gartee miti anaa kanaas cinumaan akkana ija bitaatiin ilaallachaatuma. Kota anis waan jiru bargaa akkas naan waammeenya akkasiin qabu deebsa. Egaa wayi. Egaa maal ga'u wanti kennaa dhagaa inaaf kun taatu beektaa jaalaltuun kennaa rabbiiti. Dirqii isin taatu barammaas. Horii rabbii gartee rabbii abbaa fedhuuf kennaa abbaa fedharraa fudhata. Ammii waan jedhu amma wanni barbaadu. Jaalala na jaalachuun galatooma wal fadhaa wayyeema baga na jaalattanii isiniif hin ta'u immoo garuu isiniif hin ta'u an abbaa ilmaaniiti ilmaaniin guddifadhaa ilmaanii barsiifadhaa ittiin ilmaan barsiifadhaa yoo suma beeytan itti seentan waan jedhu hin qabu waan. Kun jechuun booda gartee ibsaan nu miidhee ibsaa jaalannee akkana ta'anii ibsaa jaalannee akkana ta'ee kana immoo dhakamu kan korinaa dhaabadhaa jechuudha. Abdiin ammoo dhoqqeedha jechuudha. Dhoqqeen gartee miti akkuma yoo feete jiboota irraa tolchitaa yoo feete makiinaa irraa tolchitaa tapha gaafa ijoollee tokko hin beeksanii kan horofa jiisanii dhoqqee irraa tolfatanii akka feetan qolan san. Abdiin akkasuma yoo ajaarra jibichaan si godhatteenis sumaaf ta'a. Mee dhiisee beeksisallee itti onni jedhame naas hin jedhame. Laaboo naas hin jedhe amma dhugaa feetame. Isuma kanaa quraan itti garaasin nama ta'uu baay'ee. Abdii moo fayyaa guutuu qaba abdii waan quraan itti garaasin. Moo beekaa. Beekaatiin sin jedhe. Wanni aliif jala jaaliif yaadni toltu yaani warra. Inni numa wayyaa'u malee wallaahi qaceelee numa deemu ni wayyaa'u garuu moo ni wayyaa'u malee inni diriiru anaa isinitti hima akkasii. Nagaan nu tura daawwattoota. Nagaan nu tura hordoftoota keenya. Inshaallah. Taa'aaf teetti deebina inshaallah.